mana kiyya baadiyyaa wallaahi isinitti agarsiisuu dhufe sheemiin naman qabu kamnaa jirtu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wallaahi manni kun mana kiyya jechuudha baadiyyaa mana jaarsa kiyyaa qaata ture jechuudha ijaarrachuun isaa mana kilaasii 5 qabu kilaasii gurguddaa jechuudha xiqqoon dukkanaa malee keessoon isaatuun isinitti agarsiise lazanamee akkatti maragamee balballitti kaa'amee akka kanatti qophaa jira jechuudha na jaarsa kiyyaa jin baadiyyaa dhumne nu aruu jira itti galla jedhe baadiyyaa jira dhataan shantaa kiyya fudhadheen guuta wallaahi billaahi hin danda'uun a'uuzu billaahi min ashaiitaani rajiim garuu hin qalladaaf dhugumaa isaan beeku namoonnis bakka yoo asitti galtanis bareedduudha addanatti waa dhadhaabbattu achi wanti hundaa bittaadha katamaa lafee waa dhaabbatanii jiru ምናምን jechaa jiru jechuudha inni immoo yeroo namni waan akkasii haasa'u dhugaatti fakkaachuu danda'a si galee እና manni kun ijaaramee lafatti badaa jira yoo as jiraanne maal rakkoo qaba ምናምን naan jedha jechuudha anatu ganaa qoraan funaanee bishaan naqe baadiyyaa kanatti wanni badee sa'aatii ganamarraa kaasteetu hojjettu aduun dhiyaa jechuudha si galee sa'aatii ganamarraa kaasteetu hojjettu aduun dhiyaa wanna hojjetti hin argamu horiin hidha jetta qoraaniin fida bishaaniin fida jetta kana cinqillaati wallahi cikka cinqillaati qabashi baadiyyaan fanii daawwatanii deebi'uu malee kee jiraachuuf hin ta'u bisingaa isinitti agarsiisu naala kanarra jira jechuudha du'aayii godhaa baqa na shamarri qaalii dhiiraan walitti hin jiraattu osoo inni dirqama godhe akkamiin godha wallaahi billaahi osoo inni dirqama baqa asuma jiraanna jedhe maaliif amma yeroo as jiraatamutti sibilii hedduu dhaabbatama waa dhaabanii bira deemuu bichaa osoo hin taane bira dhaabbatanii killaatti godhanii waan sana eeggachuu kana fedha jechuudha namni ani garuu jechuudha waan hunda gabaarraa bitee nyaachuu naa wayya malee cinqillaati kana hin fedhuu isiniin jechuu barbaada naa yoommoo akka tasaa ta'e as keessatti hafe sagalee naataa isiniin jechuu barbaada dhiirri bakka guyyaa caatii qamaa animmoo tuman keessummaa taa'uu na dadhabsiisee jechuudha namni nu dubbisaa dhufa amma immoo bakka hasiini mana kana ilaaluu dhufe jechuudha gamanni si ijaaramee jira misoo naan jedhanii naan bisingaa isinitti agarsiisuu gidduu kun bisingaadha innaa gaafa magariisa salaaltanii kee jiraadhu isiniin jedha hojii isaa ganamaa kaastanii amma galgalaatti hojjettu shantaa kiyya fudhadheetiin boroon bahee badee sokka malee jechuudha wanni ani lamanichi kanaadha yeroon alarraan isinitti agarsiisu yeroo qorqorroon akkatti mi'aaye muki akkatti mi'aaye kana keessa wallahi ijaaramee akkasitti ta'a namni nurraa bitachuu barbaadda yoo jiraattan anas jiraadhu naan jedhama taanaan kuteen ba'aa jira malee asin jiraadhu shantaa kiyya hodheen halkan bahee sokka na akkasii abiibochee maal isinitti agarsiisu qoccoo isinitti agarsiisu kilaasii 5 gurguddaa qaba wallahi garuu garaana nyaateera na akkasii isiniin jechuu barbaada raafuu waan isinitti agarsiisaa qoccoo raafuu waan isinitti agarsiisaa waa hedduu jira ishee bakka avukaadoodha ilaa kunoonni kun avukaadoodha ishee habiiboche ganaa naqata malee ammaa hin naqanne wanti hunda caakkaadha yeroo bokkaan roobee jedhee akkasitti bakka dukkana wayisitti fakkaata caakkichaa wajjini yoon asitti hin gala ta'e akka hin gale nagaan jiraadha yoon deebi'e immoo deebi'eera qosaan qosaadha garuu keessumummaa dhufne wallahi garuu inni gisee tokko maal inni baadiyyaa jaallata akku baadiyyaan jibbu sagaleeyyuu jechuudha sabiyya rabaatii galeessa namni mana kiraa fudhatee katamaa minaamina taa'u inni jechuudha baadiyyaa kana keessa taa'ee hojii hojjechaa ture na bunni immoo haala kanatti misraachee jira ga'uurra jira isiniin jechuu barbaada kun immoo raafuudha kan biraa immoo qoccoo keessa deemee isinitti agarsiisaa baadiyyaa baay'ee tokko jaallata ishee jaarsi kun immoo qoccoo muuzii akka ta'e hin beeku ani na bakka yoo asitti galleenne asumaan kun baala qoccoo kana fa'iin qoccoo tottolchine nyaachuudha namoonni tokko immoo yuutuuba banachuuf jettanii sagalee minaaminatti godhaa jirtu sagalee keessan dhaggeeffadhee yoo hin callisees nuuf kolchaa isiniin jedha ofii kootiyyuu bakka onlaayinii irra hin jiru ishee gidduu kana kanumaaf badee uummata qashtii isiniif viidiyoo isiniif himaa akkaataatti yuutuubiin hojjetamu viidiyoo isiniif hojjedha jechuudha kun immoo qoccoodha warri beektan beektu
yuutuubii yoo banattani baay'ee tokko bareeddudha isin fayyada yoo nama hojjetu taatani waa'ee yuutuubii barnoota tokko hanga jalqabaa jira jechuudha. Waan gizee tokko afaanii isinitti himnaan yookiin namni maallaqa isinirraa fudhate yoo gizee tokko isinii bane gizee tokko bichaatti waan qajeelfattanii dandeessan miti jechuudha. Piroosesii qabaa, akkaataa qabaa, sun immoo barnoota gaafata. Sanaaf immoo obsaanii caqasuu qabdanii viidiyoo isiniif nu jedha. Viidiyoo kanatti aansee agasitti obsaan eeggadhaa hin jarjarinaa isiniin jechuu barbaada. Boqqolloo isinitti agarsiisu. Boqqolloon bakka tokkotti baay'ee tokko guntuta godhattee jirti. Isheen isinitti agarsiisa qo'ashee ammoo dhaqee. Innaa gizeen kun birraadha moo gannaa manaamin jechuun qalbii keessa isin dhufuun oolu. Anattis akkasuma gaaffii ta'a ture jechuudha. Kan sin ajaa'ibu garuu qoccoon kun anaaf raajiidha ishee wallaahi ani muuziidhaan si'aa ture. Innaa kun qoccoodha jedhanii baay'een dinqisiifadhe. Warroonni boqqolloon isinitti agarsiisa qo'adha. Maashaallah boqqolloon tokko laa wallaahi akka kanatti bilchaachuu jala geessee jirti. Asheetiin illee katamaayyuu jira jechuudha. Garuu ani sanii qeeti cabsadhee yaaduu fi nan gabaarraa bitu olitti nuuf ishii mi'aansa. Maaliif inni xiqqeeraa ibsattu asheetiidha bilchaattuudha. Dhiiga qabdi. Inni katamaarraa dhufu immoo bubbulee dhufa waan ta'eef dhiigan qabu isinii galee uma nyaatama malee dhiigan qabu baay'eensa. Kanaaf dasnan jedhu boqqolloon immoo kunoo bilchaachuuf kanarra ga'ee jira. Ijayyuu godhateera. Wallaahi bilchaatee jira ishii. Wayinii gudii wayinii. Kanallee ati cabsachuun kun oolu curqaadha ishii wallaahi yaa rabbi. Warri boqqolloo viidiyoo kana arginan naadhumatteetti. Inni akkasiis ni jedhaa sindiroo nyaattee nanaan immoo jiru kan isheeyyuu irraa achi gadi buute. Baay'ee tokko des namattedha ishee garuu yeroo waan takka ilaaltanii isinitti tola. Boqqolloon immoo bilchaachurra ga'ee jira wallaahi. Ani ko boqqolloo inni katamaatti bitame nyaatamu natti hin tolu. Dhiigan qabu karaa bubbulee dhufa. Dhiigi isaa keessaa bulaadha. Qola irraa baasanii aaraa fakkeessuu danda'u malee dhiigan qabu jechuudha boqqolloon. Habiiboo achi kana fakkaata. Baadiyyaan isiniin jechuu barbaada. Baadiyyaa dhuftanii daawwachuuf malee kee jiraachuuf isinitti mijatu. Nulfaadha wallaahi maaliif yaa beekni ani. Namni biyya namaatii galee hojii malee akkasitti jireenyi baadiyyaa zim jedhee taa'ee horii maduukaa oolee biddeenuma tolchee qoraan fidee bishaan fidee dhennaan xaffasha isinii galee hattuu wayin argadhe ishee kun as keessatti olaanaa soojeen boqqolloo nyaattuun argadhe jechuudha. Kun tasaallee dandeessee nyaatti hin beeku garuu baaluma isaa nyaachaa jirti. Akkasitti jirra waan hafe immoo guyyaa biraa walitti deebinaa isinitti haa tolu isiniin jechuu barbaada ishee boqqolloo ishee gaggabaabduun tokko daftee godhachuu kaateetti tokko immoo akkas wal mammakaadha maashaallah. Akkas yaada keessan nu qoodaa.